Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa. Kun Birraa Barii Miidiyaadha. Birraa Barii Miidiyaan sagantaa gungumaatiin isin dhiyaatee jira. Sagantaa gungumaa keenya har'aatiin qabsoo Oromoo keessatti yookiin immoo qabsoo uummanni Oromoo gochaa jiru keessatti qabsoo karaa hidhannootii fi qabsoo karaa nagaa irratti marii taasifna. Marii keenya immoo kan taasifnu waa'ee kiyya Dureessaa Jabaa wajjin as istiidiyootti argamnee jirra. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan kabajaadhaan isin affeerra wajjin tura. Tole Dureessaa, har'a akkuma amma kaase qabxii marii keenyaa ijoon qabsoo Oromoo milkeessuu keessatti bifa garaagaraatiin yaalamaa ture jechuudha. Qabsoon karaa hidhannoo, karaa nagaa yaalamaa ture. Keessaa'uu qabsoo hidhannoo yoo fudhanne uummanni Oromoo erga qabsoo bifa bittinnaa'een geggeessaa ture gara tokkotti deebisanii Elemoo Qilxuufaa, Jaarraa Abbaa Gadaaf akkasuma Jeneraal Waaboo Guutuu fa'aa qabsoo karaa hidhannoo geggeessaa turanii qindaa'ee wanti suni gara waraana adda bilisummaa Oromootti yookiin immoo WBO'tti erga guddate waggoota hedduu lakkoofsisee jira. Keessaa'uu naannoo bara 1991 keessa jechuudha, yeroo ce'umsaa san keessa achi durallee jechuudha bifa qabsoo karaa waraanaatiin kan gaggeeffamaa ture jechuudha. Booda 1991 erga ce'umsa keessaa bahanii asi sababa garaagaraatiin waraanni adda bilisummaa Oromooillee keessatti illee dadhabbiin garaagaraallee qoqqoodamiinsi garaagaraallee waan dhufaa turee fi gara qabsoo keessaa'uu bara wayyaanee keessa jechuudha qabsoo karaa nagaa eegalee ture jechuudha. Uummanni keenya qabsoo hidhannoo cinatti jechuudha. Qabsoo karaa nagaa kana keessaa'uu Koongireesii Federaalistii Oromoo fudhanne dhaaba Oromoo dhaaboleen biraallee jiru garuu adda durummaadhaan Koongireesiin Federaalistii Oromoo qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jira ture, ammas itti jira jechuudha. Kanaaf erga tumsi qeerroo yookaan immoo qabsoon qeerroo akkasumas immoo qabsoon karaa nagaa illee wal deeggaranii eega jijjiirama fidee booda jijjiiramni sun kallattimaan qaama biraa harka bu'ee yookaan immoo qaama hin malleef yookaan qaama jijjiirama kana fiduu keessatti gahee hin qabne harka seenee qabsoon karaa nagaa yeroo san uummanni Oromoos akkasumas immoo dhaabilee Oromoo ciccimoon godhaa turanillee karaa saniin daandiirraa maqee jechuudha. Kanaaf qabsoo hidhannoo deebisanii ijaaruun barbaachisaadha waan ta'eef qabsoo hidhannoo itti galamee ture jechuudha. Keessaa'uu lixa Oromiyaa as kibbatti waraanni Oromoo sirnaan qindaa'ee leenjii gahaadhaan hidhannoo gahaadhaan kan qindaa'eeti hojii keessa jiru jechuudha. Qabsoo karaa nagaallee akkasumaan itti fufe jechuudha. Fakkeenyaaf KFO'n haga ammaatitti miseensonni isaa akkasumas immoo addi bilisummaa Oromoollee jechuudha kan waraanaa hoogganamuun gara qabsoo karaa nagaatti haalli itti deebi'an jira bara 2020 bara 2018 jechuudha. Kanaafuu mee qabsoo Oromoo kana milkeessuu keessatti gama lamaaniyyuu yaadamee jira. Akka qeerroo tokkootti yookaan immoo akka Oromoo tokkootti qabsoo karaa hidhannooti immoo qabsoo karaa nagaattu galma Oromoon qabsaa'aa jiruuf kanaan gaha jettee yaadda? Yaa galatoon horsiisaa caalaa kanaa kennaman keessatti iddoo kanatti waa hedduu furmaata jenne waan furmaata uummataaf ta'u waan hedduu irratti mari'annee illee turre marii san keessaa wanti milkaa'ina argannes jira. Ammas akka qeerroo tokkootti hanga ammaatti Oromoon nageenyaaf qabsaa'ee jira. Nageenyas fidee jira. Nageenyi Oromoon fidu yeroo yerootti irraa butamaa Oromoodhaatti badii ta'ee jira. Nagahuma nu finnetti deebi'ee nutti badii ta'a. Yeroo hedduu argite yoo jiraatte biyyattii san keessatti gaheen qeerroon taphate waan kana jedhamne. Oromoon karaa nageenyaatiin illee taphateera. Siyaasa biyyattii sanii Oromoon guutumaan guutuutti hanga ammaatti biyyattii san keessatti nagaa buusuun beekama. Daangaa eenyullee dhaqee dhiibeen beeku. Eenyullee waraaneen beeku. Hanga ammaatti gola isaatti waraannama, gola isaatti dhiitama, gola isaatti hoccocamaa jira jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti qabsoon karaa hidhannoo barbaachisaadha uummata Oromootiif. Maaliifuu diinni kallattii hedduun kallattii jiru biyyattii san keessatti diinni hin jira jedhamu hundi hidhannaadhaan amma yeroo kanatti qophaa'ee kan uummata keenya waraanaa jiru. Kanaafuu duraan dursee
uummata keenya kan bosona keessa nuuf jedhanii jiran taa'aa jiran ka roobaaf aduu danda'anii beela danda'anii dheebuu danda'anii achi keessa jiran kana wajjin uummanni Oromoo qarreef qeerroon Oromoo dura uummata kana wajjin dhaabbachuu danda'u qaba. Uummata keenya noormaalii uummanni keenya hidhachuu danda'u qaba. Hidhannaadhaan jabeessuu qabda. Hidhannaan boodatti gara qaama siyaasa nagaa too deebite siyaasaan biyyattii san keessatti yeroo hedduu itti hirmaatanii jiru, nageenyas fidanii jiru. Nageenyi isaan fidanis lafeen ijoolleen isaanii kan caccabdee nageenyi dhufee teessoo fudhatanii warra teessoo fudhatan teessoo butanii deebanii qeerroo irratti qeerroof qarree biyyattii keessatti terroristiidha haga jedhamanitti. Qeerroo biyya naa miti biyyattii san keessaa miti hamma Ameerikaatti warri Habashoon hariira baatee qeerroon terroristiidha jedhanii bahanii dubbatanii jiru jechuudha. Kanaafuu qeerroon terroristiidha miti qeerroon qaama nageenyaati. Biyyattii san keessatti qeerroon qaama nageenyaati. Qaama nageenya fideedha. Qaama biyya san keessatti mootummaa dhufee biyyattii san keessatti kolonaayiizii godhe qaamni kaasee qeerroodha. Mootummaan yaadigi mootummaan Tigree akkasumatti hin kaane lafee uummata Oromootiin ka'e. Akka lafee akka Oromoo katti caccabees akka Oromoo katti dhiiges hin jiru. Bari of duuba ilaalan deebanii waggaa 3 waggaa 4 waan ta'eef deebanii ilaaluu ni danda'u biyyattii san keessatti Oromoon nageenya akkamii akka fides ce'umsa ammaan tan itti deemaa jiranis lafee uummata Oromootiin lafee qarree fi qeerroo Oromootiin guyyaa takka keessatti qeerroo 700 ol hidhamnee nageenyi kun dhufee jira. Nageenyi dhufe kun ammoo nuuf badiin dhufee jira. Kanaafuu akka Oromootitti hidhannaan nu barbaachisa. Kun jala muraadha. Uummata keenya bosona jiru kanuuf jedhee dheebuuf aduuf beela danda'ee hagammachi keessa jiru gargaaruun anarraa eegama. Uummata kana wajjin dhaabbachuu yoo danda'e gargaaru yoo dadhabe waliin hidhachuudha. Karaa kanaan ammoo wanti tokko wanti irra deemnu hin jiru jechuudha. Oromoon hidhachuu qaba. Tole, qabxii bareeda. Dhugaadha. Uummanni Oromoo qabsoo karaa garaagaraatiin yaalaa ture. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu uummanni Oromoo erga sirna koloneeffattoota gita bittoota keessaa kaabaa jalatti kufee kaasee uummanni Oromoo karaa garaagaraatiin qabsoo gaggeessaa ture. Irra caalatti garuu qabsoon hidhannoo uummanni Oromoo gaggeessaa ture jijjiiramoota illee fidee jira. Dhugaa dubbanne qabsoodha galma barbaadanis gahuu baatu diinni akka Oromoo sodaatu yeroo garaagaraatti bar diinni wanta Oromoo sodaatee maqaa garaagaraatti baasee Oromoo reebuu fi sodaa warra qawwee harka qabu sanarraa kan ka'e jechuudha. Warra giddugaleessa keessa jirullee hiyyeessa mana lafa isaa qotatee mana isaa keessa jiraatullee sababni itti mootummaan gidirsuu fi waan meeshaan yoo xiqqaate warri meeshaa hidhatan bosona keessa jiru maqaa Oromootiin bosona keessa jiru jechuudha. Dhugaadha. Amma qabsoo gaggeessinu kana keessatti qabsoo karaa nagaa keessaa'u jaarraa kana keessatti jechuudha. Jaarraa bara jaarraa 21ffaa kana keessatti qabsoo hidhannoo haala filatamaa ittiin taane keessa jirra. Garuu wanti qabsoo karaa nagaa akka nama hin baasnee fi qabsoo hidhannoo malee fala keessaa'u Afrikaa kana keessatti wanti qabsoo hidhannoo filatamuu fi akkuma jaarraa abbaa gadaa jedhe ummanni nuti waliin jiru kun jechuudha. Ummanni amma Itoophiyaa keessatti nuti waliin jiru kun ummata dimokiraasii walqixxummaatti amanuu miti. Akkuma atuu jettee Oromoon kan qaamni tokko haa qooda xiqqoo keessaa qabaatan malee lafeef dhiiga isaa itti cabsee ilmaan isaa guyyaa tokkotti irreecha irratti 700 ol itti wareegee waliigalatti qeerroo gara 5,000 fi kan madaa'an kan miilli irraa jitti kan qaamni irraa hidhate 22,000 ol itti wareegee kun kan daataadhaan jiru jechuudha. Kanaa olitti isaan akkuma kanaan dura kaasne ajjeesaa bakkeetti darban kana keessa kan galle jechuudha. Kana itti wareegee uummanni Oromoo jijjiirama inni fide qaamni barate jechuudha. Qaamni seenaa hatuu barate, qaamni injifannoo hatuu barate, qaamni ufii isaa waan dalagne injifannoo qofa, injifannoo saba tokkoo, injifannoo uummata tokkoo qofa hatuudhaan beekamu jechuudha. Yookaan ka ufii godhachuudhaan beekamu keessa seenamee qabsoon Oromoo karaa nagaa. Fakkeenyaaf yeroo wayyaanee uummanni Oromoo uummata sirna wayyaanee meeshaa hammayyaa hidhatee akkasitti deemaa jiru sana fuuldura dhaabatee harka duwwaadha. Innis qabsoo nagaa karaa nagaati. Qabsoo karaa nagaa gochaa turanii fuuldura dhaabatanii falmanii akkasitti yeroo isaan akkasitti falman immoo miseensonni koongireesii Oromoos ta'e akkasumas immoo hayyoonni Oromoo jechuudha.
qabsoo karaa nagaa lakki kanaa miti kun hin ta'u uummata keenyaaf kun hin ta'u jedhanii falman waltajjii garaagaraa irraa hardikoor jedhanii guuramanii warri hidhamaa turan jechuudha dhaabaa alattu jechuudha. Miseensonni kaafa'ootiif hooggantoonni kaafa'oo hundi isaanii akka Profeesar Mararaa Guddinaatiin bahu sababii saniini kan mana hidhaa keessa turan jechuudha sirna wayyaanee keessatti illee jechuudha. Kanaaf jijjiirama dhufe sana immoo booda irratti qaamni sun akka qaama fide sanaaf akka ooluu danda'utti odoo hin taane kararraa maqeeti qaama biraa harka galee jechuudha. Kanaaf qabsoon karaa nagaa biyya walqixxummaatti naman keessaa saba olaantummaa saba tokkoo biyya keessa calanqisuu fi yeroo hedduu hojjetamu keessatti qabsoon karaa nagaa baay'ee akka dhuunfaa biyyaatti jechuudha. Akka nama tokkootitti qabsoon karaa nagaa fiixa nu baasa jenneeti tilmaamuun yookaan immoo isa qofa qabannee deemuun barbaachisaa kan taanetti fudhadha. Kana yeroo jennu qabsoo karaa nagaa guutumaan guutuutti hin barbaachisu osoo hin taane sabni tokko waan barbaadu argachuudhaaf sodaatamuudhaaf eenyummaa isaa qabeenya isaa sabboonummaa isaa yeroo garaagaraatti diinni itti roorrisu lafa isaa yeroo garaagaraatti diinni itti roorrisutti qaama maqaa Oromootii hidhatee bosona jiru qofa osoo hin taane uummanni hidhatee ofirraa difeessuu hojjetu. Uummanni Oromoo haga addaatitti daangaa saba tokkoo daangaa lafa saba kamiitu dhiibee hin beekus dhiibeellee seenaa keessatti illee dhageenye nuti. Uummanni Oromoo lafa isaatiif qabeenya isaatii fi waan isaa irratti eenyummaa isaa irratti du'aa jechuudha. Maaliif uffata aadaa kan kee uffattee maaliif afaan kan kee dubbattee maaliif lafa kan kee irratti jiraattee maqaa kan kee maqaa ati qabdu kan osoo hin taane maqaa nuti si kennine maaliif hin fudhattu kan jedhu irratti yeroo ammaatitti roorroo yeroo garaagaraatti uummata Oromoo irratti deemuu jechuudha. Isa kana ofirraa qolachuudhaaf karaa nagahaatiin hayyoonni Oromoo fakkeenyaaf Jawaar Muhammad fa'i dabalatee qabsaa'onni hayyoonni Oromoo kan biyya alaa jiran diyaaspooraan illee jechuudha. Qabsoo karaa nagahaatiin kan mootummaa kamiyyuu deebii kennaafii turan jechuudha. Garuu immoo mootummaan Itoophiyaa keessatti haga ammaatitti biyya sana gaggeessaa ture qabsoo karaa nagaa kanaan amanee hin fudhanne jechuudha. Yaadota amansiisaa garaagaraa dhiyaatan dhageeffachuudhaaf yeroo hin kennine jechuudha. Kanarraa kan ka'e qabsoon karaa nagaa yeroo garaagaraatti galma barbaadame gahuu dhaba. Akkasumas immoo qabsoon karaa hidhannoollee kan tanaan dura darbe bu'aas buusee jira hanqinootas qabaa hanqinoota sana immoo sirreessanii gara bu'aatti deemamaa jira yeroo ammaa kana keessaa jajjabina guddatu jira guutuu Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kanatti hidhannoo akka gaariitti hidhatee waraanni adda bilisummaa Oromoo sochii gaarii gochuu jira guyyaa guyyaatti torbeetti miseensota haaraa leenjisee qophaa'utti jira. Kanaaf sabni tokko kan akka sabaatitti dhaabbatee deemuu danda'uu fi sodaatamu ati bari daangaa namaa deemtee cabsuu miti kan qabsaa fi jiru Oromoon akkuma amma kaase waan isaatiif immoo hidhatee qaama dhiibee isatti dhufe immoo ofirraa dha'uun ofirraa qolachuun barbaachisaadha waan ta'eef kanaaf bifa kanaadha olaanamee gaariidha. Mee amma kana keessatti akka yaadaatti wanti kana keessatti hammatamuu qabu qeerroon Oromoo lafee dugdaa qabsoo Oromooti. Bara hidhannoo hin geggeeffamin bifa bittinnees jirullee kaasee sirna gadaa keessatti illee raabadoorii yeroo diinni biyya tokko weeraru yookaan immoo daangaa Oromoo weeraru kutaa jechuudha. Kutarraadhaa akka sirna gadaatiitti jechuudha. Dargaggeessa filanii akkasitti erganii ittisaa turan. Ana fakkeenyaaf qabatamaan kan beeku jira yeroo naannoo sirni dargii bulchaa ture sana keessatti naannoo silxeetii waldaan keessa naannoo fi kenna jechuudha. Yeroo saba silxee kanaan walitti bu'iinsi uumamu uummata Oromoo naannoo sana jiru qofa osoo hin taane Oromoo kutaa biraatti illee ergani Shawaatti illee erganii Arsii bakka biraa jirutti illee erganii Baaleetti erganii achii namni filamee ergamee diina sana waliin ofirraa qolatanii jechuudha. Oromoon kana gochaa ture. Kanaaf yeroo ammaatitti garuu wanti akkasii sun illee bifa hammayyaa ta'etti jijjiirame malee inuma jira jechuudha. Kanaaf mee qeerroon qabsoo karaa nagaatiif qabsoo hidhannoo keessatti illee gama lachittuu qabsoo qeerroon gahee guddaa qaba. Kanaaf mee akka qeerroo tokkootitti kanaa booda jechuudha. Qabsoon Oromoo akka fiixa yookaan immoo karoora qabame yookaan immoo galma barbaadame bira gahuu fi gaheen qeerroo qarree Oromoo sirna hidhannoo keessattis akkasumas immoo qabsoo karaa nagaa keessatti illee gaheen isaanii maal ta'etti yaadda? Galatoo akkuma siin jedhe qeerroof qarreen biyyattii keessa jirtu jechuudha. Oromiyaa guutuu keessa jiranii gahee hedduu taphatanii jiru. Haga ammaas taphataa jiru. Falmiin isaanis akkuma argite dheengaddallee gadi bahanii falmatan. Dhugaadha gadi bahaniis gargaarsas taanaan gadi bahanii afootti gargaaru
waan nama qolataallee yoo dhufe gaduma bahanii dubbatan. Uummanni kun harka duwwaa falmata. Falmiin harka duwwaa qabsoo nageenyaati. Falmii waraanaati miti. Uummata harka duwwaa gadi bahee mormatu mootummaani harka saniin ammoo rasaasaan uummata keenya fixaa ture. Fakkeenyaaf ammas masqala addaa baay'ee dhiyoota kaleef deengadda warri amantii lamaanii waa'ee keessa buusaa jiru. Qabsoo masqala addaa baay'een dhugaa ammoo reeffa uummata keenyaatti itti baay'ata. Achi keessatti araddaa sanirratti mootummaan uummata keenya ajjeefne hin jiru. Mootummaa Yaadigii irraa fudhadhu dhiitichaa fi boombiidhaan haga baatu bara sana achirratti fixanni beekna. Mangistuu Hayilamaariyaam Abiyoot Lijoochaan baltaalle jedhee gaafa inni gabbahaati uummata achirratti rashanaa gad baasaa dubbatu hin beekani. Abiyoot Addabaabayii turte baay'isee masqala Addabaabayiin sun bara Yaadigii jijjiiramtee gara masqala Addabaabayii deebitee jechuudha. Kanaafuu foon lafa jiru allaattiin gubbatti olfitti jedhani. Lafa abbaa qabdu irratti warri irma deddeebi'ee dhugaan turaasii galti beektaa irratti wal fixaa jirti jechuudha. Kanaafuu qeerroon keenya dhugaa biyyattii san keessatti gahee guddaa qaba. Ammas taanaan gama qaama nageenyaatiinis Oromoon waan irraa himtu hin qabdu. Oromoo jechuun qulqulluu. Qulqullummaa keetiin ofitti dhiyeessitee qulqullummaa keetiin si ajjeesan. Oromummaan qulqullummaa. Oromoon qulqulluu. Kanaaf qeerroon keenya dhugaa galatatti malaan ulfinnatti malaani haa ulfaatanii bakka jiranitti haa jiraatanii. Ammas taanaan qabsoo gama adda bilisummaa uummata Oromootiin haga anaan illee baatu jechuudha. Qabsoo kana ijoollee kiyya dabarsu waan hin barbaannee fi garbummaa kana narra dhufee akka gama qaama ijoollee kiyyaa deemu waan hin barbaannee fi anis warra qeerroo hirmaata achi keessatti hirmaatan san keessaa tokko. Borus taanaan addas taanaa waan qabuun itti baha waan hin qabne ammoo ta'e ammoo waan hin dandeenye ta'e ammoo humnaan itti seenuuf mareedidha. Uummata akka waan shakkii irraa qabanii miti jechuun asirra taa'ee afoo kanatti waan namni na dhaga'uuf osoo hin taane kun kaayyoo kiyya. Ammas osoo danda'e karaa deemuun illee karaa gargaaruun illee waan san waan kaayyeeffadhee jiruuf jecha. Kanaafuu Oromoon qeerroo fi qareen biyyattii keessa jirtu nageenyaan qabsaanii karaa nagaatiin illee qabsoo nagaa fidanii illee arginee jirra. Mirga guutuu illee fidanii arginee jirra. Warroota amma masaaraa mootummaa keessa jiran yookiin tiim lammaa jedhanii warra yeroo san dhufan jechuudha. Bilchiginaa yookiin badhaadhinaa ammaa kana qaama hidhannaa nagaatiin wareegamanii masaaraa malee ibidda tokko malee dhagaa tokko malee warroota kana kaan kaasanii warroota kana fiduu danda'anii jiranii jechuudha. Kanaafuu gaheen qeerroon Oromiyaa qabu haga nagahaa. Kanaan ammoo nuun taaneeshu. Kanaan amma yaallee irra karaa nageenyaatiin yaallee nuun taane. Du'aan nu deebi'ee, ajjechaan nu deebi'ee, beelaan nu deebi'ee, hawwata keenya gudeedutti, dubartoota keenya gudeedutti, ijoollee keenya gubutti akkasiin nu deebi'ee jechuudha. Kanaafuu wanti kun akka hin raawwatamne qabsoon karaa nageenyaa, qabsoon adda bilisummaa uummata Oromoo waliin warroota bosona jiran kana jabeessanii waan isaaniif ta'u guutanii fi uummata kan akka difeensi godhan. Uummata kana deemanii haa nu waraananii miti. Uummata keenya waan itti dhufurraa akka nu balali'anii uummata kana ladda dhaabbachuu qabna jechuudha. Karaa kanaan ammoo qeerroon itti hirmaachuu danda'u qaba. Biyyattii san keessatti federaalaaf wanta ati galmooftee poolisii naannoo Oromiyaa yookiin liyyuu haayilee naannoo Oromiyaa wanti nu barbaachisu hin jiru. Oromoon akka Oromootti ijaaramuu kan qabuun adda bilisummaa uummata Oromoo wajjin dhaabbatee warra kana jabeessee dhaaba kana jabeessee qabsoo nagaa warra oofan warra akka Jawaar Muhammadii fa'a galatatti isaanii mala qabsoo nagaatiin karaa kanaan deemanii ammoo warri kun qabsoo nagaatiin karaa kanaan deemnee bilisa baana gaafa jedhani hin dogoggoran. Kanaafuu qabsoo karaa nagaa wajjin warra kanaan quba wal qabaachuu qabu jechuudha. Dhaabni lamaan wal quba qabaachuu qabu. Nageenya dhugaa ammoo labsinee jirra beektaa. Tokkummaallee hedduutti boohanii jiran. Tokkummaallee bar sirbaanillee sirbinee jirra. Garuu tokkummaa kana dhabnee jira. Argannee hin jiru. Maaliif? Yeroo wayittiin butamna waan ta'eef gara laafumaadhaan butamtee tokkummaa san diiddee gara diinaa deebite. Wanti mirgi gara diinaa deebaa jiruu fi butamu uummata keenyaati malee diinni nu wal taateeti miti. Bara Haile Sillaasee bare uummanni kun baay'inni isaatu sodaachisaadha. Gaafa baratee gaafa hidhate biyyattii san keessa nu teessisuu jedhaniiti uummata keenya wareeraa turanii miti. Karaa qabsoo nagaatiin jechuudha. Gaafa san Taaddasaa Birruu ture.
ammallee deebitee wama kana gad deebitee isuma kana irratti gowwoomuu hin qabdu. Dhaaba kana jabeessuu danda'uu qabdi. Warri masaaraa mootummaa keessa jiranis uummata kana jabeeffachuu danda'uu qabu. Rizaarvii uummata Oromooti kunin. Dhaaba uummata Oromooti kunin. Boru duwwaa galanii kaatee wanti fudhatu isaan malee wanti biraan jiru. Kun mootummaa federaalaatiin kan marfamee jiru. Gaafa akka mootummaa federaalaa godhetaa waan ta'eef kun ammoo uummata harka uummata Oromoo waan jiruuf adda waan ta'eef kun waan uummata Oromootiif dhaabbate tokko waan ta'eef uummanni Oromoo walumaa galatti qarreef qeerroon Oromoo jaarsaaf jaartiin Oromoo gadaan Oromoo qaamni siyaasa Oromoo wajjin uummata kana wajjin dhaabbate uummata kana karaa nagaatiin hidhachiise hidhannoo isaanii jabeesse asiin qabsoo nagahaa qabsoo siyaasaa ittiin deemuu ni danda'u. Gaafa san itti saaphaa humna qabu jechuudha. Gaafa adda baate humna hin qabdu. Warri Jawaar Muhammad fa'a masaaraa mootummaa san keessatti marii itti deemuu jiran kana keessatti ofa fuullee wanti godhuu qabanii uummata hidhate kana hidhachiisanii jabeessanii waliin jiraachuu mirkaneessanii fi uummata kana wajjin quba wal qabata dalagaa isaanii dalaguudha. Biyyattii san keessa kana malee bilisa baanaan hin jiru waan ta'eef. Kanuma qabsoo Oromoo keessatti gaheen qeerroon qabu kanuma qeerroon karaa kanaan itti deemuu qaba. Qeerroon kenna dhumachuu hin qabu. Kana booda du'uu hin qabu qeerroon. Hedduu galatoomii yaada bal'aa nu kaastee dhugaadha. Uummanni Oromoo qabsoo irra jira. Yeroo kamuu qabsoo keessa jira. Keessaa'u qeerroon Oromoo akkuma sila kaasni qabsoo keessa jira. Qabsoo karaa lamaaniin iyyuu uummanni Oromoo qabsoo karaa lamaan hubachiisuu hin qabu yaadaan akka kiyyatti. Atis yaaduma sana deeggartee uummanni Oromoo akkuma jalqaba irratti kaasne hidhannoon nu barbaachisa ammallee kana olitti jechuudha. Hidhannoon guutuun Oromiyaa keessatti waraana adda bilisummaa Oromootiin hidhachuu qaba. Qeerroon kenna yeroo ammaa kana bilisiginnaa nu haala mijeessuu jirti. Akkamitti haala mijeessuu jiran nama mirga isaa gaafate hidhuu jiran, ari'uu jiran, ajjeesuuf barbaadu jirti. Namni kun gara duraan dhabu. Gaafsanii sadaqaa mirga isaa kana afaan nagaatiin gaafatee kaadireetu mootummaa tokkorraa yookiin immoo mootummaa irraa gaafii mirgaa gaafatee yoo hin argane taate gaafii mirgaa san barbaadu sadaqaa jechuudha. Bosona dhaqaa jechuudha. Maal jennaan afaan silaa mootummaan gaafatameen deebiin hin kennamne taate namni sun bakka kanatti dhaabatu. Qeerroon Oromoo baay'een isaanii akkas. Artist Haacaaluu ajjeesan akkuma Artist Haacaaluu bu'aa siyaasaaf jedhanii ajjeesaniin hooggantoota uummanni Oromoo akka ijaatitti ilaaluu fi abdii irra kaatee warri kun na jijjiiran mirga kiyyaa kabachiisuu bilisummaan hawwe kana na gonfachiisuu jedhee warra uummanni abdii guddaa irra kaate tuffiidhaan fuudhanii mana hidhaa keessatti darbanii jechuudha. Yakka isaan hin qabne itti uwwisanii mana hidhaatti darbanii jechuudha. Artist Haacaaluu qabsaa kutataa yeroo umrii qabu keessatti ijoollummaa isaa irraa kaasee mirga saba kanaatiif falmu mallattoo gootummaa mallattoo dhaloota qubee jenereeshinii kan ta'e jechuudha. Waan reeffa yookaan immoo ekiraa darbe qeeqeef jecha shira irratti xaxanii haala mijeessanii mootummaa fi naftanyaa baay'ee addaan baasuu hin dandeenye tokkuma qindeessanii nama haala itti mijeessanii galaafatanii jechuudha. Kanaaf uummanni gaafa akkasitti hadheeffatu jechuudha. Jechuun wanti inni yaadu sun yookaan wanti inni ufafoo qabu sun gaafa jiraatu qabu. Ati hadha fakkeenyaaf waa'ee Jawaarii yoo dubbatte hadha fakkeenyaaf Jawaarizimii ati farra sirna sanaati. Farra faashizimii jedhaniiti maqaa waan si baasaniif ati waan ati jaalattuu fi waan ati abdii irra kaa'e tokko maqaa kanaan yoo kallattii kanaan si dhufanii kan si miidhuuf deeman taate filannoon ati qabdu gara waraanaatti deemuudha jechuudha. Kanaaf wanti amma godhamaa jirullee sanuma mootummaan illee hin beeka kana. Dargaggoonni baay'een akka gara bosonaatti galanii leenjii fudhatanii waraanarra jiran yookaan immoo deebisanii mootummaadhaan waraanaa jiran mootummaan ni beekaa torbee lamatti ji'a tokkotti balleessanii jiranii yaalaa turanii kan Wallagga lixaatiyyuu tuquu hin dandeenye jira gammaatitti. Yeah, actually beekaa asumarra si dhaaba. Nobel Prize Abiy Ahmed fudhatee
warra qabsaa'ota bosona keessaa galaniif tokko ammoo akka waan kana gargaaramee fudhatu yookiin ammoo nageenyi bu'eera wanti jedhamee fi warroonni kun hidhannaa malee hidhannaa lafa kaa'anii gara biyyattii mootummaa kana amananii galuu irraa kan ka'e. Wanti inni achi keessatti hojjete takka illee hin jiru. Wanti yookiin nageenyi inni buusee hin jiru. Abiy Ahmed guyyaa inni seenerraa guyyaa inni masaaraa mootummaa seenerraa guyyaan uummanni hin buqqa'in guyyaan uummanni hin du'in hin jiru. Of duuba deemnee ilaaluu hin dandeenye. Guyyaan inni Nobel Prize fudhatee namticha Eertiraa wajjin gaa'ela mirkanuufne gaa'ela godhatee qubee walii kaa'anii mallattoo duula uummata balleessuu irratti mirkanaa'anii waliigaltee godhanii dhufan. Eenyullee osoo jidduu warraan seeneen dippiloomaatikiin jidduu warraan jiru warri amma taa'ee dubbatu akka Diinaa Muftii fa'aa kawaan barreessanitti kennee dubbisu guyyaa san warri kun maalirratti akka waliigala wanti isaan beekan hin jiru. Gaafa jaallonni keenya galanii Lammaa Magarsaatii fi muummicha ministeera itti aanaa muummicha ministeeraati ka deeman Asmaraa. Guyyaa san waan jarri lamaan godhan maratanii dhufan yookiin qaamni keenya ka ala jiruuf qaamni keenya ka keessa jiru warri sun actually guyyaa dhufan bari Lammaa Magarsaa amananii dhufanii Abiyyi miti. Lammaa Magarsaa amananii Lammaa Magarsaa waliin gadde ishii jedhanii warri dhufan qabsoo maaliitiif qabsoo waraana laf kaa'anii qabsoo nagaati. Qabsoo nagaa kun addeessa jira. Qabsoo nagaatiif kootu warra jedhaniini adda bar isaa dhaabbatatti nama dhaabbatatti hidhamee manaa gabbahee waa laaluu hin dandeenye manaa gabbahee waa bitachuu hin dandeenye manni isaa poolisiidhaan marfamee waggoota taa'aa tureera. Kan waamameef ka waamellee. Ka waamamee fi ka waamellee. Inni waamellee adda hin jiru. Qabsoo nagaa san keessa hin jiran. Kanaaf sin jedha qabsoon nagaa butamee gara qabsoo hidhannaatti akka deebi'eef. Kanaafuu qabsoo nagaa yaalameera haga danda'amu olitti. Haga danda'amu olitti qabsoon nagaa yaalamee jira. Kanaaf qabsoon nagaa kun yaalamee dadhabamee jira. Qabsoon bilisa si baasuu danda'u qabsoo hidhannaa qofaadha. Qabsoo nagaa warroota amma jiran kana dhiisi. Warroonni kunniin warra Oromoof jedhee wareegamuuf lubbuu ofii kennuuf qophaa'ee hidhamee hidhaan osoo isaa hin dararini beelli osoo isaa hin dararini mana hidhaa keessaa bahanii addallee qabsoo karaa nagaatti deemuuf bahanii jiran. Warra kana wajjin warri kun ammoo maal ta'uu qabu? Warri kun warra san qabachuu danda'u qabu. Baay'ee adda warra faannoo fudhadhu faannoo adda qaama mootummaa nagaa taatee jirti biyyattii san keessatti. Osoo meeshaa waraanaa harkaa qaban hidhatanii qaama mootummaa nagaa ta'anii warra Amaaraa warra mootummaa Amaaraa wajjin መታጠቃቸው መልካም ነው ጥሩ ነው የአማራን ህዝብ እንዳይደፈር እኮ አርጓል ከናፉ ከነበር ዳንገነማ ደሜወራኔ አደሽሮር ኪሳ ተኤከጀሩ ከናፉ ሂዳናኒ ሙርቴሳዳ ጀቹ ገባበመት ሙርቴሳን በባችሳ ገለቶኒ ቶሌ ሰገንታ ኬኛ ገራ ጡራቲ ጌነ ጅራ ቶሌ ሆርዶፍቶታ ኬኛ ሀገዱማት ኒውጂ ሹፌሰን ገዱ ሲንገቴ ፈናሜ ዱማራቲ carraa dhumaa si kenna dureessa tole mee wanti ati dhaamtoo jiraate dhumarratti uummata keessaa qeerroodhaaf wanti ati dhaamtoo jiraate maal ta'uu qaba akka qabu qeerroon keenya bifa kamiin qabsaa'uu qabu irratti waan daqiiqaa muraasa tattaa'u. Yaa qeerroon maal ta'uu qaba waan jedhu irratti qeerroon tasgabbaa'ee qeerroon keenya akka qeerrooti miti akka namaan cufa liqimseetitti deema dhagahee baha waan ta'eef ammas qabsoon karaa nagaa waan hin jirreef namni kamuu qaama kamuurraa of eegee shororkaa'u malee sagalee nama tokkoo sun dhageeni dhaabbatee sagalee masaraa mootummaa irraa bahuu fi sagalee qaama bosona jiru irraa bahu eegee kanaaf qabsoon Oromoo garamitti deemu jira jedhanii qophaa'anii eeganii gara qabsoon Oromoo irraa butame osoo hin taane gara qabsoon Oromoo itti nagahaan Oromoon bilisa bahuu danda'utti makamuuf of qopheessuu. Adda wanta argannu maybe karaa mootummaa bilchaganaatiin qeerroo hedduu wareersaa jiru qarshiidhaanis yaadaanis waan addaatiin butaa jiru wanti kunniin hin darba waan ta'eef qeerroon keenya akka qeerrootti dhaabbatee akkuma dur nu isa beeknu kaanitti akkuma dur an isaan beeku kaanitti wajjin kaanee wajjin dhaabbannee nama keenya nama nagahaa nama qabsoo keenya bakkaan bahu wajjin dhaabbannee nama saniif humna taanee warroota san akka fiixaan baaf dudda duuba dhaabannee jechuudha. Kanaafuu tokkummaa nageenyi biyyattii san keessatti Oromoon akka Oromootti wal beeku wal qabachuun barbaachisaadha. Kanuma.
Hedduu galatoomii tole hordoftoota keenya sagantaa keenya gungumaa har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurraa hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaa hangasitti qophiilee BBM biroo wajjin turtii gaarii isiniin jenna galatooma.